ملتون قيامة كي إرجعنا منان جرتانوسن. ما شاء الله. إسي وري غرانغو بدو. بدو بنا. Oi, maafan amanu riddani qoyyaase. Gizeen haasoo maafna namantaanu qoy. Dhugaa rabbicha bakka waan akka kana argaa jirra. Tokkos immoo tu akka kana karaa irratti godhu. Bara ko diyan kawala. Diyan kawala mo dere po. Oh. Ay. Mandi ini kan? Ini mana dia? Mana mungkin kan ada lagi juga. Riif naa qaqqabde dhugaa rabbicha. Urgoodhuman dhuge dhuga. Amma akkamitti kaayyoo kee jijjiirtee gara keenyatti deebitamoo haaluma kanaan itti fufta? Mucaan kun amma jeeneraala nufa godhamu. Dhugaa rabbicha horuutaa jeeneraala nufa ta'u. Horuutaa yeroo kana keessatti warraaf abbaan immoo wal hiikaan baay'ee danata yookiin immoo abbaan mana gara bakkee ilaalaa jira yookiin immoo abbaan mana gara bakkee ilaaluu danata maaliif jettanii yaaddu? Wanti kun immoo mucattiin kun anqoradhee bira ga'eera jettee akka kanaatti ibsaa jirti. Kunoo shiitiidhuma kana gadi kaatee karuuftichi kun waa ijaan dha'uu barbaada beektaa karuuftichi kun wallahi karuuftichi ijaan waa dha'uu barbaada yaani waa yoo arge malee untaniin kun xalxalicha akka soliin jedhu wallahi laazim dhuguma am doctor you know waa arguu barbaade yookaan gara kana isa ta'u yookaan gara gadi isa ta'u yookaan gara mataa kana isa ta'u ummanni keenya kun samaan duwwaan kunoo akka waan masgida seene salaatu dhala ijaamni kunoo mana keessatti barla kunoo ijaamnas ga'e kunoo asii shiitii akka waan salaata dhaquudha masgida deebseesse kun asiin koomenda kan mul'atu karuuftichi gaafa kana maal gooti sheexanni bay jetti wuxa yetashaalee ይገኛል jettiin ወደ ውጭ ሲገlee I'm doctor, you know? I am doctor, you know? Bakka isiin doktora yeroo kana keessatti sin amanuu qabdu bakka mana keessatti maayini zanaafataa jettanii abbaa manaa keessaniif haadha nama saabuu dandeessan hunda ta'uu qabdu malee yeroo hunda mana keessatti koo rakkoon qabu surreeffattanis uffata gurdeeffattanis mana keessatti abbaa manaa keessan fuulduratti yoo akka sana taatan abbaa manaa keessan carraanni bakki ilaalu isaa baay'ee xiqqaa kun dhugaa jiru jarri dhiiraa sin amma waan kanaan jaallattanu mana keessatti yoo sin akka kana taate rakkoo qaba rakkoo hin qabu kana walii galeerra bakka. Kanaafuu namni hin fuune immoo amma akka kanaatti fuuchuu qabna amma garuu gurbaa kana fuusifnee kaane nus immoo fuuchuu qabna beektu miti. Bakka ayyaada koo jijjiireera. An yaada koo jijjiira. An nagaa bakka hin fuudhu. Ayyaada koo jijjiireera. Maaltu sin kolfisiisaa maaltu sin dhiba? Dhugaa rabbicha ayyaada koo geeddareera. Akka kanaatti wal fuuchuu ta'e carraa wal fuuchuu keenya baay'ee xiqqaataa jira. Dhugaa rabbicha akka kanaatti baay'ee. በነገራችን ላይ jechuudha wanti kun biyyoota biraa keessatti immoo faashinii ta'uu danda'a. Namoonni faashinii godhachuu hin danda'u kun rakkoo hin qabu. Akka barbaadanitti akka jaallattanitti wal fuuchuu qabdu. Akka gammachuu sinii kennutti wal fuuchuu qabdu. Akka namaa taana akka kana taana sun hin barbaachisu. Akka namaa ta'uun hin barbaachisu. Akka mataa keessanii yaaddanii ta'uu qabdu. Akka kanaatti wal fuuchuu barbaadan akka kanaatti yommuu akka sinii tolutti wal fuuchuu qabdu malee akka namaa ilaalanii cinqamu. Akka namaan ta'anii maal nama jallisa jedhama. Akkasimiti kabaruun sirbaa qolee nama jallisa. Akka sanaa ta'uu hin qabdu. Marhaban bil jamii كيف حالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتوا نجاكي سني هندو نجادا هندو فيادا هندو بيسيدا جرا 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 أكم مويرون كنا سني دي ما جرامتي لقى ربي باي موسي تمتع جرا بكتي جرتوا كنا وأنا أرجع من بيكو ريستو
mana namaa galtanii buna yookaan kursii wayii yookaan wama nyaatan nyaatanii gizee gadi baatan maal jettu thank you amasagganaadha jedhama miti akkuma sana bakka gizee mana keenya dhuftanis gizee iddoo kana teessanis yoo bunni hin jiraannallee bishaanumallee isiniif kenneen laayikii nu gootu laayikii godhaan hundi keessan laayikii gochuudha kan dagatan. Yeroo tokko tokko manaamii keessanii maatii keessan agartanii beektu maatii arguun manaamiin sun maayin hiikasa. haadhaaf abbaa kee manaamaa yoo ka argitu ta'e fantadiril khayra alkasiir khayrii guddaa ta'e wayitu sii dhufaa jira eegi khayru maa yaraahu linsaanu fi manaamihi huwa abuuhu wa ummu irra filatamaan manaamaa kan namni arge jedhamu haadhaaf abbaa isaati haadhaaf abbaa kee kan si tuman kan si ari'an kan si reeban manaamaa yoo argite fahaadhaa yadullu ala alhubbi jaalala isaan siif qaban gara laafummaa isaan siif qabanii fi yaadinsa isaan si yaadan irra qajeelcha akkasuma haadhatee manaamaan adda yoo ka argitu ta'e balaa si fuuldura as deemaa jirurraa nagaa bahu dhukkuba si dhufaa jirurraa nagaa bahu cinqii adda addaa keessaa nagaa bahu irra qajeelcha abbaa kee kophaa yoo ka argitu ta'e ammoo fahaadhaa yadullu ala rizqii saffisaan si dhufaa jirtu khasbii halaalaa rizqii ajaa'ibaa tabarakaa qabdu irra qajeelcha wala hasila laa kulli haalitti abbaaf haadha manaamaan arguun khayrii guddaadha nama isaan yeroo kana keessatti jaroonni maatii keessan argaa jirtan manaama keessa mimi jarri ilaaltanii beektan koomantii jalatti na barreessu akka hin daganne. maal asbaati asin baatu uree dhufte kootu mana nu seeni ka asitti daawlood hin taatu na bira daawlood si godha mina enatna seetingii keessa jirta moo appii gabbuufataa jirta appii story bira bar mobaayila isin qabataa jira fi isintu mobaayila qabataa jira yoo adda wallaalle siitu mobaayila bitate mobaayila si bitate anchi maal akka horii nama nyaatuutti kutta ibaatee asbaabee bonkitti mataa molu rakkanneerra bakka yeroo kana keessatti namoonni tokko tokko itti fayyadama mobaayilii kanaa baraan jiru itti fayyadama mobaayilii kanaa gara hin taane keessa gadaa jirra ooroota isin akkam akkamitti itti fayyadamu. Jetti kana keessatti waan baay'ee dhageenya waan baay'ee agarras waan baay'ee ta'aa jirras yeroo kana keessatti ijoolleen durbaa ijoolleen sabiyyiin illee gudiddaadhaaf saaxilamaa jiru wanta kana dhaga'uun illee baay'ee ni jabaata yeroo baay'ees dhageenye jirra wanta kana murtiin ga'aan ta'e ammallee kennamaan jiru yoo murtiin ga'aan ta'e hin kennamne namoonni irraa baratanii isaan jiran. Allah daa'imni isin asirratti agartan tun maqaan isii Nikitaa jedhamti. Daa'ima umriin isii waggaa 4 hin guutin. Abbaa isiitiin akka nama re'ee qalee dhiigni isiidhaa jala deemee duute. Daa'imni tun wallaahi wabillaahi abbaa isiitiin abbaa isii dhaleen gudeeda isiitiin gudeedamtee ardii tanarraa lubbuudhaan dabarte. Oduu isiin akka ilmoo reechirri jettu wallaahi wabillaahi abbaadhaan dabarte. يا ربي يدير أباتهم دندين يرتي ذن الرادة بمقول يا ربي يدير أباتهم دندين يرتي ذن الرادة بمقول يا خالق يدير المون اللي ذكر الدربهم دل بمقول يا خالق يدير المون اللي الموت بينهم دل بمقول الله ويا ربي يا رمال لقر سيست وي 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 والله سجلي سيدا سر في دود الدبيتي كران الدبيتي دي ما سجلي نكيتا جرت لالا وي haadha fintaan wal bukkeetti gudee daaru wallaggaadha jechuudha. Wallaggaadha haadha fintaan wal bukkeetti gudee daaru bakka wal bukkee kaanii jechuudha. Waan raayyaa ittisa biyyaa. Waan raayyaa ittisa biyyaa kan hoggan mootummaadha beeka rakkina wallaggaa beeka waa wallaalee hin qabu. Beeka waan tokko waa wallaalee hin qabu mootummaan. Beeka rakkina kan hundumaa beeka jecha hin qabu. Beeka waan ta'u kana beeka waan ta'u uumaa jiru kana waan ta'u uumaa jiru kana. Silaayyuu wallaggaa immoo kaansilii godhanii. Memori isaanii keessa wallagga kan jiru raayyaa ittisa biyyaa duwwaadha. Wallagga kan jiru hiyyeessaaf raayyaa ittisa biyyaa duwwaadha. Hiyyeessa immoo ajjeesaa jiru sayyuu. Qotee bulaa raayyaa ittisa biyyaa sayyuu ajjeesaa jiru. Inni birrii qabu hin baqatee naannoo kanatti. Inni hin qabne immoo achitti dhumaa jira. Kanaan booddee wallaggatti waan hafan. Waa baay'ee argaa jirra waa baay'ees dhagaa jirra yeroo kana keessatti gaa waan kana dandeenyee haasa'an gara biraatiin raayyaa ittisa biyyaa kan himatu jira gara biraatiin uummatuma kana keessa wanti biraas galii immoo kana gudiddaa raawwataarus jira namni kun bineensaa gadi yaaduu dadhabnaan ilmi namaa bineensaa gadi hayawaanaa gadi jedhama miti dhugaadha kun isaayyuu akka kamitti dhaltee kaatee mucaa sana deebitee jechuun sammuu dhumti kee akkamitti sii danda'ama haati jirti miti haadhaa wajjin
Baankiin hojii daldalaa Itoophiyaa maaliif yeroo dhufneeto yeroo nu keessummeessuudhaan maaliif nuti koon barbaanne malee barbaanne koon yoo ta'u ittani immoo akkuma kanaan dura goone sana itee midhaan deemne nuti meessiin kabajneerti malee mee yoo barbaanne mee achi deeme dubbiin kun ana qofaaf galii dhugaa rabbicha ana qofaaf galii keessattuu jarri nigde baankii Itoophiyaa irra hojjettanu keessattuu daldala Itoophiyaa irra kan hojjettanu birrii 200 asiin baasiin deemiti ATM'dhaan fudhu ATM'dhaan kan inni furanneef ATM kan inni fudheen baaneef birrii fixee rakkataa jira dhugaa rabbicha bakka gaafan ATM qabu birriin baankii keessa na jalaa barakataan jiru yoo ATM ittiin lafatees yoo ATM ittiin harkaa badde qofa birriin baankii keessatti na barakata ni dhageessa miti bakka harkaa barakataan jiru akkas jedhaa jira maaf waa ATM natti kaastaati ATM baafachuu dadhabneen kana nan gursini birrii lakkaatee namaa kennuudhaaf achitti qaxaramte bakka lakkaatee nu kennuudhaaf bakka lakkaa'ee nu kennu kunti biraan jiru hojii biraan cabsii fadhaxee fidee miti birrii dhuma keenya nu kennaadha. Maaltu si galche? Ulaakee dhufeen beeku si gaafachuudhaaf duubee. Horotaa footu jedhaa dhugaa rabbii gobadheetanii waa meeqa hin argan hin agarreessine. ስፔን እንደምትመለከቱት በግ መስለው ሊገቡ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው በዚህ ሰዓት ሰምቷል። እነዚህ ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት በአልጄሪያ ሲሆን እንደምትመለከቱት ታዲያ በግ ለብሰው የበግ ልምድ ለብሰው እንደዚህ ወደ ስፔን ሊያቋርጡ ሲሉ አልጄሪያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውለዋል። የምን ሀገር ዜጋ እንደሆኑ እስካሁን ድረስ መረጃው ይፋ አላደረገም። ኢትዮጵያውያን እንደማይሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገር ግን በጣም የሚያስቅና እጅግ በጣም የሚያስገርም ነው። እናንተ ስትመለከቷቸው በግ ይመስላሉ ወይስ አይመስሉም? ሐሳባችሁን በኮሜንት አሳውቀኝ። ነገር ግን ሶስቱም በቁጥጥር ስር ውለዋል። ኒ ብዬ ኪስ ጅራችሁ ደደበኒ ብያ ባአጅሩ ሀለ ጀርቲ ብያን ባአዘረኑ ባየነ መዲንከ ጀርኩን ሆላ ፈካተኒ ብያ በውዳ ፎላ ሲ ቴሌቪዥን ረተርጋቶ ረቤክቶ ምን እሲ ፈካተኒ ብያ በውዳ ፍቱ ጀዳ ጅራኑ ከራራት ቀበመን ጁ ጀቹን አልተኩ ተኩስ ብየቲ ሰነ ላሉ ቀም ሆዳና ከከና ብየቲ ሰነ ከሰ ጅራችሁ ዲሱን ይመል አማ ሆላ ከሰናይቱ ኢትዮጵያ ከሰ ተገርተኒ ማይሲን ኩንጀተኒ ደምተኒ አርካን ቀቀብደኒ ማልተው እንደንደ ሶሮ ሰነ ረተ ሰንበራሙ እንደንዳ ብያ ጊዜ ባታኑ ስማርት ተው ቀብዱ በቃ አቤት ገረብራቲኒ ሳውዲ አረቢያ ከሰቲ ወንቲ ታጅሩ ማይን እጅግ ልብ ይሰብራል። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሰዎች በአሁን ሰዓት በህይወት የሉም። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው 18ቱ የአንድ ቤተሰብ አባል ናቸው። በሳውዲ በተከሰተው አደጋ እንግዲህ 42 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ከ42ቱ መሃልም እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው 18ቱ የአንድ ቤተሰብ አባል ናቸው። አባት፣ እናት፣ እህት፣ ወንድም፣ ልጅና የልጅ ልጅ ይገኙበታል። እዚህም ይሄ አደጋ የበርካቶችን ልብ የሰበረ ኡምራጎቹ ዳፍ ሳውዲ አረቢያ ገለኒ ባሲዳን ቱዴ ማጅራኑ ነሞኒ ኩኒካ ማቲ ቶኮ ጀሪ ሃሪ ኩን ጀሪ ኩደ ሰደተን ኩን ማቲ ቶኮ በከ ቶኮ ጤዱ ማኔጀሩ ነሞተ ኩደ ሰደ ቆፈቱን ተይንገረ ነሞተ አፍርተማቱ ደ ነሙና furtama kun nama biraati nama waliin beekneen garuu jarri kun immoo namoonni 18 guutuun jara kan maatii tokkooti. Jara biraatiin immoo mooxaanis muslima ta'eeraa jira jiru. Habibi እንዴነሁ እኔስ ናፍቄያለሁ አበሻ ላይ ያለሁ ናፍቆት አድርጎኝ ደሃ እንደ ተራበ እንደ ተጠማ ሰው ያሲን ጦሃነቢ እንደ ተራበ Ramadana kana keessa namichi kun gara muslimaa dhufuunsaa waan hin hafne jedhamee haasa'amaa jira. Namichi kunis fedhii qaba, fedhii hin taane qaba bakka gara muslima kanaas dhufuu nan barbaada jedhee haasa'aa ture. Hin dhufamu hin dhufu kan jedhu immoo gaaffii uummata keenyaati. Entee ta'eera, muslimaa ta'eera. Homanaaf darbuu didee amma ortodoksii ta'e. Galata Rabbii. AI ነው artificial intelligence gara biraatiin immoo barattoonni keenya barattoonni yuunivarsiitii keessaa hiriira nagaa akkasii maaliif ba'aa jiru? Gaarii goote biraanu Panoota kennuun ke jaartii fuudhuu duraanu sumaa biirootaa sheeytaan si waraanu.
አዲስ ዓለም አዲስ ሕይወት ጌታ ባርኮ የሰጣቸው ለወግ ማዕረግ አበቃቸው ለሙሽራ ለሙሽሪት አዲስ ዓለም አዲስ ሕይወት ጌታ ባርኮ የሰጣቸው ለወግ ማዕረግ አበቃቸው እርገጠው እርገጠው ለሙሽሪት ለሙሽራ ምታ 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 እርገጠው እርገጠው ለሙሽሪት ለሙሽራ ምታ ምታ እርገጠው ዋሃሪ ኬሳ barnoonni hin jibbamu barnoota yeroo kana keessatti jibbitanii gara biizinasii qofatti galla jennaan hin danda'amu wanti kunis biyya kana eegaa jiru biyya kan qabee dhaabaa jiru jaroota baratan yoo sanan taane malee barnoota jibbuun hin danda'amu barnoota irratti akka kanaatti qalladuun akka kanaatti akka maatii keessantu daftara isinii biti maatii keessantu lafa kutaa meeqa kutaa tokko kaasee isin barsiisaa ture zeeroodha kaasee hanga deeftanii kutaa meeqa geessanutti isin barsiisaa ture isin garuu yeroo kana keessatti guddattanii gaa dargee of bartanii kaatanii akka kana ta'uun keessan barbaachisaa miti haa ta'u malee biiroon barnootaas wanta kana bareechee ilaalee barattoonni akka jaree gara barnoota jaraatti deebi'an akka jaree barattoonni sun barnoota sana jaallatanii baratan gochuu qabu. ጥሬ ስጋውን ሳበላ ነው የምትሄደው የምትወጣው 30 ግራም ብቻ ነው የምበላው ነው ጥሬ ስጋ ለዛ ነው ቤት ያስመጣሁት 30 እስከ 50 ግራም ከዛ በላይ አልበላም ያ ማለት 30 ግራም ግን ምን እንደሚያክል ታውቃለህ? ትንሽ ነው እቺን እኮ አታክልም እቺ አይ አይደለም አትሳሳት 30 ግራም ነው ያልከው 50 ግራም እኮ ማለት 50 ግራም እኮ ማለት ግማሽ ኪሎ ነው 100 ግራም እኮ 1 ኪሎ ነው ኦ 1 ኪሎ akkama suuree kana ta'uun qabdanu bakka kiiloo tokko kan jedhamu giraama 100 jedhaa jira kiiloo gimmaashi kan jedhamu giraama 50 jedhaa jira jechuudha dhugaa rabbi ganaan iyyine oorota dhugaa rabbi garaa keessa tokko naan baane oorota laayivii irratti gaa waan baay'ee argaa jira waan kana ammoo yoo agartani baay'ee adda wanti kun laaluu qabdu laal lan karakkariin hoggaan adaba sii kannea achakchiqan labbii sudaadhu ati islaama mataa nama guggiisin calla idrisii si ergeessa idrisumaa si hoobuu bareemi namni biraa si hoobu hin beektu namni biraa anaat idrisitta rakkoon qabu anaa idrisitta biraazar yoom agarteetti nama hoobu yaa rabbi si malee rakkoon qabu istaarqiyya ulfaadha madagay adabbii dhageeffadha takkaffaa kompiitara cabsita takka ji okay lammaffaa tishertii akkana gadhoosteetiti soogiddaa fi kolgeetii fi shaampoon hidhee irrinaa gangalatta lama ji laal ijibbaasisaafin si adaba sadaffaa immoo si galee mataa haga kana naa haddatta haga bakka tanaa keessaa filadhu biraa adabbii jijjiiri minaa minnaan hin jeeni Godi? Mataa kan godi? Hanga kana akkana jala naa haddatta akkatti. Kafeeta filadhu saadeen keessa. Family bucara adau gitu ber bucaya hu dagzi di sini joy dapat tadi. Laal qabxii kana waan fedhe si adabuu danda'a kirkirii dhiisi kai. Sitti erguu keema? Ifni adaba maatii afaan hin barin. Ana nayta. Baana nayta illee keessa yalla deem. Tokkoof tokko argeemne. Adaba fudhadhu deema kana taphachaa badhaasa. Adaba ni fudhadhaa. Brother adaba fudhadhu badiyee yaa'u na narsi. Aboon fudhadhaa adaba callaan mbahinga. Baru kuma fudhadhu beekami. adaba wadan tasgabaa amar adaba na tasgabbeessaa fi adaba fudhatee tasgabbaa duuba. Abaaboo sadii faamilii. Abaaboo sadii. Yaa taphni amma takka takka dhagaa yoon amma moo'ee tapha tokkoon biraa qaba jechuudha. Sini galee? Takka takkaa miti adaban sirraa qabaa takka duwwaa takka narraa qabdaa deemu. Eegaa. Takka takka adaba fudhadhu ambare yoo namoota na adabdaa amma siifin adabama. Siifin adabama callaa shiddaa maalisa ispirichaalin jiratti si adabama? Hayi. Tapha bar best of 3 taphannaa. Tapha best of 3 taphatu jirraa bar. Cireettee takka namoota bar. Laa. Khala siifin adabama. Amdi abaabula. Amdi abaabula. Abaabula moo. Bismillah. Kabirret. Ollaa siisaa tu badee bakka sumatti ol siisaa tu ollaa sitti ol siisaa. Laa dhaggeeffadhu.
Asjala ciradhu itti asjala si ciradda. Eega hanga bakka qirxiiti gaa deem. Deem bareeda gobas. Deem. Mun fedhi si furda alfaram. Minute shanin qaba. Let's go. Bakka tanaa fedhi qishu as. Lalu dhugaa safaan banniti. Ciradhu itti misi ciradde. Bakka tanaa fedhi sana sirraata hin ciradhu ree. Hamtu afilaale faaduro. Nun olaatti qishu bakka san oloo sandal bakka tan. Asirraa eegale ree fuula dura kana. Aywa fuudhi akkasumatti cuma baas. Baas jechuu akkasumatti. Akkana baas ree sitti. Maali saboon biisi gaasa firritti hundi maali isa? Ciradhu itti misi ciradhu kun falas maashina fide. Mabli wayne waan nabu. Wayne nambara kanarraa jijjiira. Baba kana amoo family. Way waan nabu. Let's go family. Star, wallahi thank you bro. Jecha siif hin qabu. Way waan nabu. Way amen. Way waan. Kanaan booda si dhiisa jechuun ka baay'ee jabaata. Yoo si mo'ate gurbaan kun si ajjeesa. Yookiin shinti beetii keessa of buusisiin jedha. Yookiin fooqii irraa of darbadhu siin jedha. Waan biraa siin jedha natti hin fakkaatu. Mata. Siiniin qasti baay'ee bareeddamoodha. Qarshii ati baatii tokkotti mana kana argattu guyyaa tokkotti siif kenna nafaana buli. Siiniin jechaa jira. Imbulu. Maal jechuudha hiyyummaa kee keessaa si baasuuf malee durboota baay'ee bakkee jira. An kanas dhaabbadhu hojjechuuf malee lakkisi wajjiniin ciisuuf miti. Na gadhiisi. Hin gadhiisuun jedheem har'a dirqama na waliin bulta. Hin buluun jedheem dirqamadhaa. Na gadhiisi. Kananuu nama si godhee na wajjin bulisiin jedhe nama taatee natti of tulta kan waraabessuu daaraa nyaatu kan namnu dhoowwatu jedhan. Deemi dhala rakkattuu rakkina kee keessaas hin baasin. Dhugaa gonkumaa qormaata kana kuftan seeni. Maal akkamittiin jechi namaa boquu si cabsasiin. Warra gochiif arrabni isaanii nama badeessaniif akkamitti isaaniif madda gammachuu taataati. Kaayyoo qabda miti tuffattee biran darbitu ati. Hamma keessummeessituu taatutti nama hamaas gaariis nama gaarii dubbatus nama jecha dabaa dubbatus namoota baay'ee keessummeessa akka ooltu akkamittiin dagattaati. Miira kee waan hin jeeqeef dhiifama guddaa naaf godhi. Jabaadhu hiyyummaan xuriidha jedhu miti. Har'aa kaasee obboleessa keensii ta'a. Na amani akka obboleessa keetti kana booda waan hundaanuu si waliin jira. Amma wajjin teenye taphanna ka'ime. Baga nagaan dhuftan maal siniif ajajamu? Hayyee amman fidee dhufa. Cheers. Namoonni astanaagaajii taatan namoota baay'ee agartu nama gaarii sin agartu nama jallaa sin agartu nama gammachuu qabus nama gaddee dhufus nama baay'ee agartu achi keessatti yeroo sana keessatti jecha jaraa dandeessanii hiyyummaa sana keessaa ba'uudhaaf jarri tattaafatanii hojjetaa jirtan oomishee as jedhama. الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فإما أن تسلموا وإما الجزية. jechuun amma waa tokko walii gallaan hojii mana keessaa nan hojjedhaa hojii bakkeen hojjetta asirratti walii agarra yookiin dhiirummaa kosii kennee naati durummaa kennaa kennite akkasitti wajjin jiraannu akkama kamuyyaa amma
dhiironni gargaarsaaf yoo ta'e malee kushiina keessa gizee hunda jiraachuun jira barbaachisaadha jedhee namanu gargaarsaaf garuu wajjin jiraachuudhaaf gargaarsa akkas ta'e baay'ee daste jedha baay'ee namatti tolas yoo akkas hin taane malee waan akkasii immoo sodaatanii tuun jaallatiin deemanii kan godhan yoo ta'e kun baay'ee dabbara jaalalas hin jedhamu kun waan dirqiidhaan irratti caanamaa jiru waan dirqiidhaan irratti fe'amaa jiru ta'a malee wanti kun jaalala jennees fudhachuu hin dandeenyu soo jarra kana godhaa jirtan ijoollee durbaa nu sodaachisina nu gizee hunda maafis hin sodaanne qoe nu maa Dirumah kayaknya, maaf sih. Sagantaa har'aaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo walitti deebinu hundi keessan like gochuu keessan akka hin daganne.